يا فاطمة مكان بين المختار يا ركبو كيان من مغاري بكم ساسي بجي مرادو باري دچي بيا لفا جغرافي بيستري konkolaataan adda addaa fakkeenyaaf buufata konkolaataa Adaamaatti jennee fudhannu konkolaataan tokko gara Finfinnee waama kan gara Bishooftu waama kan gara Harar kan Awaash bakka adda addaa waama namichi kun manaa bahee buufata konkolaataa kana bira lagahu gargaartonni konkolaataa adda addaa magaalaa adda addaa nama jara duukaa deemu barbaacha waamicha godhamu namichitti dhiyaateenaan hundinuu karaa jara deemuudhaaf qopheeffatan nama jara duukaa maallaqa jaraa kafalee deemu fudhachuudhaaf waan barbaadanuuf ati eessa deemta jedhanii hundinuu nama kana waammatan namichi kun maal jedhee eessa utuu deeme wayyaa jedhe jara gaafate eessa utuu deeme wayyaa nuti tokko maal jedhe sila eessan deema jettee manaa baate ati jedhe inni kaan immoo nuu qoosaan jirru hojiitti jirra maaf yeroo kanatti yeroo hin qoosamnetti qoostaa jedhe inni kaan immoo namichi kun sammuunsaa rakkina qabaachuun ooluu jedhe namichi kun booda irratti ilaalee konkolaataa tokko keessa seenee fakkeenyaaf gara Harar hajannuu seene namichi kun konkolaataa kamiin otuu deemee sirrii ta'a deebii gaaffii kanaa namni qabu jira maaliif hin jiraanne asirratti ergaan dabarsuu barbaade kun akka tuqaa tokkotti akka fudhattanuufan waashan milkaa'uu keessatti waashan dirqama namni hundinuu hubachuun laaloon dirqama milkaa'uun akka barataattis akka nama siyaasaattis akka nama daldalaa tokkoottis akka nama ilma namaa tokkootti milkii yeroo barbaannu wanna shan dhaabbannee deebii kana deebisuun dirqama keenya tokkoffaa ati eenyunni ani alan jedhu akka dhaabatta ta'u akka jamaatta ta'u akka nama dhuunfaatta ta'u eenyummaa keenya haqiiqaatti barree of barree waan ani eegaluudha jennee dubbannu afaan guuttannee waan nu jaallannu waan nu jibbinu waan namoota biraatiin adda nu baasu nu kan godhe eenyummaan keenya maalii kan jedhu baruun qabxii tokkoffaadha inni lammaffaan eega eenyummaan keenya barame maal barbaannaa eessa gahuu barbaannaa akka namicha buufata konkolaataa qaqqabee eessa utuu hin deeme wayyaa jedhee nama biraa gaafannamu ofii keenyaatiif eessa gahuu barbaannaa kan jedhu kana gaaffii kanaa qabnamoo hin qabnu yoo deebii gaaffii kanaa hin qabaanne maal ta'uu akka barbaannu otoo hin barin barumsatti yoo seenne maal ta'uu eessa gahuu akka barbaannu otoo hin barin yoo siyaasatti seenne eessa akka gahuu barbaannu otoo numatiin daldalatti yoo seenne akkamitti bakka sana geenye jennee madaaluu dandeenya namichi buufata konkolaataa deeme kun ganamaan konkolaataa kamuu keessa yoo seene dogoggoraa miti maaliif eessa deemuu barbaadaa kan jedhu yoo barree konkolaataan sana keessa seenuun sirriidha moo sirrii miti jennee madaaluu kan dandeenyu kaayyoonni manaa baheef sana bakka inni gahuu barbaade sana yoo sirriitti barre fakkeenyaaf dhugaatii adda addaa khamrii kan hin taane 50tu as jiru kana keessa kanan jaalladhu kan naaf ta'uu kanan barbaadu yoo hin barree maal godha tokko tokkoonan fuudhee ilaalee dandamee kun mi'aahu kun sogiddatitti baay'ataa kun akkana jennee hunda yaalii hedduu booda kan nuuf ta'u argannu
Oto kan jaallannu barreeyo shantama kan irratti yaalii hin goonnu ana kanannaa ta'aa jennee kan nuu ta'u filanna ture. Jireenya keessattis eenyummaa keenya yoo hin barre maal akka ta'uu barbaannu yoo hin barre waa hedduu ta'uudhaaf nama hedduu fakkaachuudhaaf al tokko kana fakkaanna al tokko sana jala deemna al tokko kana jala deemna eenyu akka taane nama biraarraa baruu barbaanna malee of keessaa hin barbaannu. Waan jaalladhu waan na gammachiisu anatu of gaafatee ofii deebisuu qaba malee nama biraa hin gaafadhu. Barataa gaafa jirtan amma kolleejii jirtanitti utuun seenin haayiskuulitti yuunivarsiitii mootummaa seenuudhaaf foormiin dhufee barattootaa yeroo kennamu barattoonni dhufanii maal utuun guute wayyaa jedhanii nama hedduu gaafatu. Tokko akkaawuntii guute jedha, tokko faarmaasii guute jedha, tokko meedisinii guute jedha, waan adda addaa filadhaa jedha. Dhumarratti kanas dhageessanii sanas dhageessanii waa guutan. Maal jechuudha? Akkuma nama buufata konkolaataa sanaa bira gahee gaafate waggaa 12 barataa turtanii as geessanii foormiin isin dhaabennaan eessa utuun deeme wayyaa jedhanii gaafataa jirtu. Maaliif? Faarmaasii guuti jennaan ammaan booda jiruun kee karaa faarmaasiitiin haa ta'uu jechuudha. Inni akkaawuntingii guuti jedhes ammaan booda hojiin kee akkaawuntantii haa ta'uu jechuudha. Inni meedisinii jedhes doktara ta'ii jechuudha. Maaf dhaqnee maal ta'u jennee nama gaafanne. Waggaa 12 yeroo barannu yeroo qo'annu kutaa tokko kutaa biraatti yeroo dabarfannu maalan ta'a jennee kana hunda dhamaa turre. Amma maal ta'arra riifarii nama wayinnu godheennaan dipaartimentii adda addaa filanne. Anatu of gaafatee gara fuulduraa waggaa 5 booda waggaa 10 booda waggaa 20 booda nama akkamiin ta'uu barbaada? Bakka kamiin gahuu barbaada? Anaaf barumsa kamtu naa ta'a? Otuun barumsa kam baradhe bu'aa diinii kootiifis uummata kootiifis buusuu danda'a kan jedhu nutu of gaafatee fedhii keenya keessa waan jiru barree guutuu qabna turre malee nama gaafachuudhaan miti. Namicha buufata konkolaataa deemee gaafate sanatti itti kolfidee ta'a. Haa ta'u malee namni hedduun maal akka ta'uu barbaadu eessa akka gahuu barbaadu waan of hin gaafanneef hamma foormiin dhufee dhaabee akka barattootaatti yaaddanutti hamma wanni wayii dhaabutti numa deema. Tokkoffaa eenyummaa keenya sirriitti barree identify gochuu dandeenya. Lammaffaa maal barbaanna? Sadaffaa maalirra jirra amma? Wanna wayii kaayyoo godhachuu waa tokko garuu kaayyoo sana galmaan gahuudhaaf har'arraa jalqabna. Bakka irra jirurraa jalqabna. Ahwaal irra jirurraa jalqabna. Kanaafuu maal irra jirraa jennee reyaalitii amma jirru situationii amma irra jirru identify gochuun adda baasuun dirqama. Maaliin beekamaa? Maaliin madaalamaa? Critical success factor success indicatorin maalinni? Milkaa'e jechuun maal jechuudha? Maal irratti? Mindaa argachuun milkiidha? Qadaramuun milkiidha? Akka barataatti amma haala amma jirutti fudhannee namni tokko waggaa 12 haayiskuulii barataa waggaa 6 maatii bira yookaan kindergaartanii ture waggaa 6 torbatti kutaa tokkoffaa seena yookaan 6tti seena jennee yoo fudhannu 6 waggaa 18 yuunivarsiitii waggaa 4 walumatti waggaa 22 booda eebbifama. Waggaa 22 booda eebbifame yeroo hojiitti seenu kaayyoonsaa yoo mindaa ta'e kisaaraa guddaa. Maaliif? Baatiitti qarshii 10,000 isinii kafalamaa jennee hisaabaa goonu. Taaksiin irraa muramu, soorama bahuun irraa muramu, wanni adda addaa hin jiru jennee hisaaba goonee maallaqni kun guutuunsaa waggaa baatiitti qarshii 10,000 isin qaqqaba yoo jenne qarshii 10,000 baatii tokkotti waggaatti meeqa ta'a? 120 ta'a.
wagga kudanit meeqata miliyoona tokkoof kuma dhibba lama ta'a hamma waggaa 65 geessanii soorama baatan xurataa baatan jennee yoo fudhanne meeqata walumatti maallaqni kun miliyoona 5 qarshii kuma dhibba 8 fudhata waggaa 40 maallaqa sana daldalaan giddu galeessaa yookaan bareedaa dandeettii qabu yookiin waggaa lamatti inni tokko waggaa tokkotti inni tokko baatii jahatti fida kana hunda barattanii dhamaatanii rakkattanii mindaa qofa yoo ta'e kaayyoon kufaatii guddaadha ay kana dhiisaati daldalaa ta'as jedhaan jiru daldalaa ta'uunis uummata keenya miidheera uummanni siyaasa keessaas hojii hunda keessatti nama barate bakka isaa malutti argachuun dirqama keenya haa ta'u malee yoo mindaadhaaf deemtani qarshii kuma fudhanii miti kuma 50 sidii kaffallaan isin hin baasu garuu ummata tajaajilu jijjiirama fidu hawaasa fayyadu faana wayii duddubbee kootti kaa'ee ittiin ummanni dhufu ebaluutu hojjete jedhee deemuun rakkinaa miti nabi ibraahim alayhi salaam du'aa'ii godhan keessatti tokko وجعل لي لسان صدق في الآخرين نموت أنا بود دفنون واي كنكو وان غاري أكدبتن جج غاري أكواي كو إبسن ناف قدي جدني دواي بولن ما لچون سينا كيست وان غاري لان نما يادتن نقودي جدني دواي بولن كنو ربي دواي سانا راكي بلي صلاة كيست تشهد كيست دواي ساني كاسن ماني خايون اسن جرينيا كيست galme fiftanii ittiin rabbiin birattis seenaa birattis ofii keessan birattis kana hojjedhee jijjiirama fiduu hin jedhu yoo hin laalle akkanuma mindaa qofaaf yoo ta'e har'a barataadhaa borimmoo hawaasa taatu hawaasa keessaa nama tokko yeroo barataatti jirtan waan adda addaa kaayyoodhaan fedhiidhaan dubbattanii gaafa gadi baatan garuu bakka sanatti argamuun ni rakkisa maaliif kaayyoon isin har'a qabattan yookaan har'atti min gaha jettanii keewwattan kan dhugaa kan qabatamaa akkamittan milkaa waggaa godhan booda eessattan of arga waggaa 20 booda eessattan of arga waggaa 30 booda eeffattan of argaa yoo sirriitti hin baramne rakkisaa ta'ee qilleensa irratti nama barate hedduu qabna garuu bu'aa hawaasaa buusuu ta'a nama barate qabaachuun hawaasa kan fayyadu yoo namni barate sun bu'aa hawaasaa buuse qofa namni barate nama hin baranne irraa kan caalu beekumsa qabu sanaan yoo beekumsa qabu sanaan ofiis hin fayyadamne hawaasaas hin fayyadamne piroofeesara 10,000 qabnaa jenne garuu hawaasaaf hin hojjetan yoo jenne hiikaa qaba hawaasaaf waan qabu jaraaf maqaa sadarkaa kabaja garuu hawaasa keessaa bahan sana maal gumaachaniidha kan laaban kanaaf haala kanarratti sadarkaa barumsaa keessatti wanna shanan dubbadhe kanarratti xiyyeeffadhaafi eessan deemaa jira maal ta'uudhaaf kan jedhu kana deebii kanaa deebisa wanni isin karoorfattan wanna xixiqqoos ta'uu hin qabu namoonni waan xixiqqoo karoorfatan hawaasa jijjiiruu keessatti of jijjiiruu keessatti bu'aa hedduu hin qaban waan guddaa hawwuun akka muslimaatti isinirraa hawwu barbaadan waan guddaa karoorfachuun isinirraa barbaadan rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrah safasifaha rabbi وهندر وان غرغدا وان قلانا جالتا وان غديانا وان تتكا نجيبا جل ربي وان قلانا جالنا إذنس وان قلانا هوا إذنس وان قلانا كروفنا إذنس وان غرغدا أرغتشونا فيالي غدا كان قفامت وان غرغدا سنة حديثا نتمنى رسول ربي صلى الله عليه وسلم مؤمني جبل مؤمنة دبارة على جلميروهم ما يجتشو جبات دا، بكا قد دهولا أفتم ساجتشو
رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيستي واي جنة دبتني جنني صدركا دبك باجر كمين هوينو جنة سيدكو يا ربي أتبد الرأيو بلسان بافتين لغا إبدنا مفرى بلسان باسي جنة دعائي قلنا هجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى يا ربي جنة قافتن إسألوا ما إسألوا الآن إسا قافتنا جنة أجي كيسا فردوس الأعلى كيسا قلالني جنة كيسا جرو كان دمّا كان آناني كان بشاني كان خمري جلامي أجرى مداجة ما لجل وانوي مدى بشاوي بركة على قد ديمو دخرت كرارت قدني كانت شوفت مدو مسنا كانت دا بكو مسنا بك إرى بركة مسنا اسمه هو نمي ساف حوي نمي والآنا ذكرك قدّاك كانت نمي وانا والآنا قدّالا أفقبس يوسن نما مكجت آلو نبا نمي برتاني روحدون چايل مرگت لگها برتان جدو يون دبر فد گهالا يون کرتا لگا مال تو چنکسی سے لوگو مال تو چنکسی سے گرو اسکی ست مال تو چنکا فدے سلو مایو ربي مالو نالا جنة جنة ورانا جنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم تواي جنة دبتني جنة بلبل سديت قبدي نموني ديني جراتي قبصاهنو بلبل باب الجهاد جنة تجرى إسان جنة سينو أجت وامو جنة نموني مو صلاة رتجمات أني ديني ربيتي صلاة إيقتني صلاة نمو باب الضحى جنة تجرى بلبل سنا وامو جنة نموني مو صوما كان ججبسني صوما سرت قبتنو باب الريان جنة تجرى جنة نموني مو ماتي في حق جرى سرت قبجني كراسنا جنة أركتنمو بلبل ماتي جنة ميجرى جنة ندبتن أتو متاني وما الجنة كراك منو مكانكي هوامو وني قدان جنة زينونا قسمي دي قروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم راكم برده وان ورانا ملي وان تتكا خدچون وان تتكا هول وان تتكا غرور فچون إسا برد برده مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديو ما جد يا إرقما ربي جده قافته نمي توقو بلبل سدد تنون مقان سا وامو هندن دعوي جده قافته ما افتقو قفانتا akka ammu keenya kana caanna geessi dinjiru jira maafi saduma intana ma jada rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam warra maqaan saani balbala saddeettanuu kottu jannata siini jedhame waamamu keessa ati tokko taata jedheetan si abdullah jedhame maani kaayyoon balbala saddeettanuu yoo waamame tokkumaan seena garuu maaf sadarkaan kiyya hirrata maaf guutuu isaa hin hawwine ما فمن بربادن ربي برات سدرقاه وندبل كم ما خلقتا حول أبدي حول فدون حرك ربي جرا نونوين ملك نون كنسات قالوا كنا قبصاو رسول ربي صلى الله عليه وسلم تو واي جنة دبتني أمة ثاني كيسا نمكم تربات متو حساب نوتو قدمين أكلوا عن جنة ورسين جرى جنة وتموتان مال جنة eenyuun jarri kun jennee of gadi baafnee jara kana arguudhaaf jarri kun eenyu jennee alataan ilaala sahaabaa okaashaa jedhamu tokkotu dhagahe maal yaadanni kaayyoon isaa jannata seenuun yaa ergamaa rabbii jara keessa akkan ta'u du'aa inaa godhaa jedha maal jedhani ati jara keessaa jedha inni tokko immoo ilaale ati jara keessaa jedhame himamnaan anaafis jedhe سبقك به أوكاشا سترسينا إن كنا ما كنا نعمل في ولا في سلا كيسا قديم بافر كيسو ساتي تقول كذا جدي إن كنا تتجاهمي ألو كنا لقوا دعائنا مرا جدي كيسو ساتي قديم إن كانوا ما كنا نعمل أنا سدقوا جدي في ولا كيسو ساتي نرجمني وإن كانوا وان قد أرجعنا وان قد أخرج فتونا بكا قد أخرج يروح ما يروح يكوب يفسني
የኦፊት ትምኔ በከሰነ ገሁን ደንደሰ ነሚ ቃል ነገስ ጀደ ፕላስ ኪያሚቲ ኮቲሚቲ ባ ፕላስ ኮቲሚቲ ባ ኮቲሚቲ ካንኮ ጫና ጀደ ጀረባን ወጥ ኦቱ ተርጎሚን ኦቱ ያሊን እንጂፈተሜራ እንጂፈተሙሳ ኦፊት ቤራ ማለት ካንኮ አስ ጀደ ዳንጋሳ ከወተ ቀብጢንሳስ ዳንጋ ከወተ ገዲታ አማለ ኦልቶ ማሊ ቢዙመቱ ኦቱመን ጀልቀበሚን ሀርከ ከነቹላ ከናፍ አከበረታት ጭምተኒ በከበርባደን ገሆላ ያሊ ጎተኒ አማ የሮልቶ ጀተነ ማለት ሐዊ ቆፋን ዱፈንጁ ዋና ሸነን ስንትሜ እንደገትና ዋን ጉዳ አርገቹና ቢያላ ማሉታናን ጅሬኛ ከሰቲ ኮቱ ኮንኮላታ ኮ ከሰሰኒ ሴንተኒ ማለቀ ከፈልተኒ ጀለተ ሲምፉ ደደም ነሞኒ ኮንኮላታ ቀበተኒ ኮቱ ሴኒ ሲሚንጀደም ሲያሳ ለተው ጅሬኛን ሀተው ማሊኑ ሀተው ኮንኮላታን አንሲላ ከሰ ገሁ በከንዴሙ በርባዱ ሰና ኢቲን ነገሁ ከሚ ጀሌ ከነፍ ጋፈቴ ከነሞ ሰነሞ ከምቱ በከን በርባዱ ናንገሃ ከጀዱ ኢላሉ ከሰኒ መለ ከወረ ኮንኮላታ ለዲ ወረ ኮንኮላታማ ኢትዜናን ይሲን ከፈልቺሰን እንዲል ብላሽ ስንገሰ ነው ፊልማ እንዲኑ ገረሰለት ደሙ በርባዱ ገረው ፊ ከራ በርባደኒ ይሲን ገረከም ደሙ በርባዱ ዋና ደገፍተን ይገለተው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በርባዱ ዱለ በረቶታ ወጋዳ በቀና ቱሬ አከገረ ከኛት ኡስታዝ ሱፊያን ወባባ ኮሮና ልፍቴ ከራዳን ቀብ በለ ዱለ በረቶታ በረቶኒ ከኛ ተጃጅል ሊጀር ያመከለ እኛ ጋብዘናቸው በእኛ ጋባዥነት እነሱ ተጋባዥ ሆነው ምቀጥበት ሰዓት ነበረ የተገራደቶች ሆነና አለበታደል ሆኖ ዛሬ ላይ ተማሪዎች ያዘጋጃሉ እኛ ደግሞ ለመዘጋጀቱ ለመሳተፉም ራሱ ተለምደን ስንት ማስታወቂያ ተሰርተው ስንት ምናምን የተለያየ ሰዎች ተሳትፈውበት መሆን የነበረበት የተገራደቶች ሆነና እዚህ ላይ ደርሰናል ስለዚህ ለወደፊትስ እንዴት እንሁን እኔ መንዙማ ብቻ አይደለም የሚያሳስበኛልና ለወደፊት እንዴት እንሁን የተባባሉ ሰዎች እንዴት እንደምንሆኑ አላቸውና እንዴት እንሁን ለወደፊት እስከመቼ የዛሬ 24 25 ዓመት አካባቢ አንድ ሼህ ነበሩ ሼህ አህመድ ተውሂዳ ይባላሉና ከምስራቅ መጥተው የተለያዩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዞሩ መጽሐፍ ይገዛሉ ለተማሪዎች ማን ነው መጽሐፍ መግዛት እርዳታ መጽሐፍ መግዛት የማይችል እኔ የሚገዛው 33000 ብር አለኝ አለ የዛሬ 24 ዓመት አካባቢ ነው 33000 ብር አለኝ አልበላም አልጠጣም አልለብስበትም የዛሬ 20 ዓመት ማየት የሚፈልገው ውጤት ለማየት ተማሪዎችን መቀደም ይፈልጋሉ አሉ በህይወት እሳቸው እዚህ ስለሌሉ ነው የምናገረው እንድነገርላቸው ስለማይፈልጉ ነው በጣም ቢከና ነመ ወጋሪ ደም ያልፋንደር ደብረ ዱዱበከ ሰይስና አስጋውዳ ጅሩ ትጅለ ይቹ ለማያት ዘየጁ አማው መልኩኒ ዛሬ ላይ የማገኘው የዛሬ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው ቢያንስ ያኔ ተወለደ ሊሆን ይችላል እሳቸው አንተ ስትወለድ አንቺ ስትወለድ ነመከለ ያዳቱ ለትርጅራ ምናልባት ዮኪን በሲሱታ አስከስጅተን ከሳ ጅራቱ ታ ነሞተ ከኛ ከሳ ከሰቲ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ወጅ እንደይኔ በረቶተ ባያር ገኔ ከነካ ማስተር ሲከም በረታ ቱሬ ተስፋዬ ከናደ ገቺሳ ቡርሜሳ ከነካ ነሞተ ባየ ቀበለ ኩቶቤ ዩኒቨርሲቲ ደይኔ ሼክቺ ማለቀ በተጋሩ ጅንሰቸው ወንደ ተረከተ ማል በረቱና ቡኒ አባንክ ሲገርጋሩ እንደኝ ህየሰው ለተቀበለ ያከረት ምንም ነገር ምስኪን ቤተሰቦች ተማሪ ሆኑትን ሰብስበው ማረከት አባንክ ማርሲ ገርጋሩ ተደረገ አባቴ ምንድነው አንተ መርዳት ያቻሉት ልብስ ነው ምናልባት በመማር ማስተማር ላይ የቸገረ እንቅፋት ምንድነው እኔ ለረዳህ የምችለው በገንዘብ በኩል ብለው ኩቱቤት ኪታባ ኢጆሌ ገራናማ ኢጆሌ ኩዳ ወሂቲ ኪታባ ገርጋር ሰው ኪታባ መከተኔሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ዳብተኔሩ 4 ኪሎ ዳብተኔሩ አመድረ በረቃ ዳብተኔሩ ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ከሰደመኒ እሳቸው ግን ብቻቸው ነው የቀሩት አባቶ ነው ልጅ አላፈሩ እርግጠኛ ነኝ እያዳመጣችሁ ነው ወይስ መልእክት እየገባችሁ ነው ግን ተማሪዎችን ሰፖርት ማድረግ ለዛሬ ለማፍራት ሀረርቲ ለመቆፔ ሱዳቢ
kaleessa abbaatu si cinaa ture abbaan kaleessa si cinaa ture yoo ilma argatin immoo isaanuma ta'e hafa kanaaf duula barattootaaf waan jedhu qabna turre nuti akka garee keenyaatti yoo bara darbe nu dabarfate bare dhufuuf jira biiznillaahi ta'ala yoo lubbuudhaan jiraanne maali gochuu qaba barattootaaf barattoota waggaadii daman dhufu arguu qabu raayyaa abbaa machaa maali gumaan isaa kanaaf barnoota gaarii amma kennu irratti አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ሳይጠቅስ ያለፈው ምንድነው ማን ነው መርጦ 7 ቤት የሆነው አለዚህ መርጦ ከ7 ቤት የተወለደ ማን ነው መርጦ ስልጤ ሆኖ የተወለደ ማን ነው መርጦ ኦሮሞ ሆኖ የተወለደ ማን ነው መርጦ አርጎባ ሆኖ የተወለደ ማን ነው አፋር ለመሆን መርጦ እጁን አውጥቶ አላህ ዘንድ አይ እኔ አፋር መሆን ፈልጋለሁ አለዚህ ውስጥ ሜዮግራ ተርከባሳራ ገሲሳ አከፈዱቲ በከፈዱ አባ መሉራ አባ ፋብሪካ abbaan faabirkaa bakka fedhutti abbaa fedhurraa gosa nu fedhurraa bakka nu fedhurraa rabbiin nu falqee alhamdulillahi rabbil aalamiin hin jettan markan yaa faafamtuu mataa nabiyya al-muxtaari yaa dargaggoo keenya yaalmaan nama gaarii beekumsaa siifachee qoradoo noo bare dachee biyya lafaa joogiraafii fiistire information saayinsii waa'ee kompiwutare dagaagina biyya baayookeemistire oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaa ta'uu sibiil injineerii kun jedhamu jiru jara keenya wanni waan kana kakaasuuf ምናልባት ዛሬ ሂጃብ የለበሰችው እህቴ ምናልባት በእኛ ለእኛ ባልሆነበት አጋጣሚ ላይ ስለምንገኝ ውትዋት ሲላ ዱበርቶኒ ኬኛ ሆስፒታል ዱበርቶታን ወገነሙ አስጅራቴ wanni simata kana sai jabataatuti bakka biraa agarsiifachuu dha itti finjiru kanaafan waa'een kun dhibee jennaanan asitti qophaa'uudhaan dirqame obboleewwan kiyya dhaggeeffataa jirtu jedhee yaada dhaga'ee hubadhu walirraa dabarsee faayidaa lakkoofsaa hin qabne barumsi harka rabbii baruuf uumama yuunivarsii faayidaa walaasaa qorachuu dalarsee adeemsi siyaasaas ni qaba saayinsii nuga tainsi kase nilana argaler gamajal nubken rabbi alhamdulillah fa ni'mal maula galer gamajal assalamu alaikum ya ahbab al-kiram abdawla baraka bismi rabbil alam Allah bafikan sattali al-islam alhamdulillah bala fi layli wa layam ya gananya kita bang basalam banabiyatin lai salatna salam yuradqatuna ila yawmil qiyamah min ta'awwala galan siaqau wahdahu ከናንተ በላይ ላይ ሰው አለ የማይታያችሁ እቺ ጉባ ስለጅረን ነው لا إله إلا الله بجانا سبب دستور من الله قرآن هنقبو عندي موارد يذكراربون واندبلا واندبو يمتساسبون فسلام سنة مقبرتنا سيتوابو لا إله إلا الله بجانا سبب يقدمت المؤمنون سرط بأقبابو أحمد محببو أسل تراجو أهدو ነሻጣ ያላችሁ ስለዚህ አንድ ቅሳ ብቻ ነግራችሁ ወርዳለሁ ምናልባት ነሻጣ የሌለው ሰው ከተሰበሰበ ችግር ነው እኛ ደግሞ በነሻጣ የተፈራን ሰዎች ነን በዚህ አጋጣሚ በሐضራ ውስጥ ባላንተ ሐضረኛዎችን አቃቻለሁ ረመዳን ለሰብራቅ ስሉ ትዛለኛል ረመዳን መጣና ከመምጣቱ በፊት ያ ረቢ ጎፍታቆ ሐሬኮን ፈይሲ harreeniti inniti hojii hojjetatu tokko jiraadhee waan kana mudunoo walgayuu irratti dubbadheen tirratti fakkaata ahayyaa'u taamamachifatina yaa Allah ichin ahayyaa'u kadaanechillee ከተፈወሰችልኝ እንደው 7 ቀን ጾማለሁ ብሎ ይላል አኽባሩ ሐምቃው ወቀደን አንድ የሆነ ክታብ ላይ ነው ያለው እና 7ቱ ቀን ለመጾም አህያው የግድ መዳን አለባት ነዝሪ ነዘረ አረን ሳይንገሰ hinfayyite fayyu siilale ba'at fiyate fudate wada masa akababi hede ጨኖባት መጣ አይ ድናለችልና ጾሙን ይጀምራል ጾሙን ሲጀምር በሰባተኛው ቀን የሮቆም የሰሙ የሰሙ ፈጣሪ አልሐምዱሊላህ ይጋጅልና የገባው አረንጉ ተጪት
hari itu citi untuk kuda apa be apa teh mila nak kalau dia ada lah boleh lah lebih kalau dia cuci deh semua tu hari itu datang bukan hari itu anak aku nasi aku masih bahasa bakar betul cucinya jadi ada tiga ni wallahi wala cuci tu nagar dah ya kan gane maka berbeza juga pak hari ini seti Ramadan ni yang semua besok mega pati demi sedih jauh deh nyata kerana mak jual mata deh nani turbacin ke betul betul ya lukas juga deh bahwa kau katakan anda dia kata patron menyatakan ini mungkin aja rona toko kompetisi ini dapat dibuat Wendalumi wana manggone kapu Wendalumi akan manggone kapu itu dia buat ini semua nama penjada Jolle Kenya Wadibit Habashan wangkan itu juga aku maaf katu banyak jabel negara nama dia berkompet Habashan cinta kare minum main mayak selain itu konsep penjara menalbat yang muncul so wirdet jakwalarna Jolle na semua benar mungkin itu salah dua salah tamajira istawa taraf milat kabena milat jala betul esar kan dia milat jala betul nani istawa ini boleh disebut milat jala betul dan itu disebut nama milat korban ini jala betul milat korban betul salah tete salah lebih Allah salah milat putih markap dia mana kata milikku jadi dia kena bari syaitan aja juga yang abakan milakan pohon tibune jena malu jar ke syaitan ega itu asal dengan biar abat tu ega asal dengan imam benar ke abat syaitan dan abdi kursi juga malu jeta ega asal dengan ini nu salat imam benar kabar lagi anak sijid juga batukan amal juga akhirnya lalu tu film itu anak sikar gerba sudah berdendam jenne urbata gara toma duli bernuta andi sau dan sumari timnya sarada bau yang masih kamas karam menalbat ብዙዎቻችን በፍርቃ በተለያዩ ነገሮች ተለያይተን ከትምህርት የመታቀብ አዋጅም እየታወጀ ነው። ይሄ የተከናነበ ሴራም ሊሆን ይችላል። እኛ ከትምህርት ገበታ እንድንርቅ ብዙ ነገሮች ትናንትና ጀምረው ያለ የምናስታውሳቸው ነገሮች እንደሆኑ ሁሉ ለነገ እንዳንሆን ዱሊ መነበር ኖታ ዱሊ አንዱ መቀስቀስ ይችላል። የተለያዩ ነገሮች እኛን ከትምህርት ማዕድ የሚያቀቡን ከሆነ ነገ የምናውነው ነገር ትናንት ከሆነው በላይ እንጂ በታች ስለማይሆን ልንዘጋጅበት ይገባል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።